Ashama harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota ardii miidiyaa neetwoorkii hadha seenaa tokko nama jabaa tokko qabadhee dhiyaadheeraan afaanaa tuuraan. Namni jabaan yookaan hayyuun beekamaa hadhaan qabadhee kun jecha armaan gadii kana dubbachuun beekama. Innis Sheekh Muhammad Rashaad Abdulleetiin nutis seenaa himuu qabna afaan dubbatamuu qabna jedhan. Hayyoota seenaa uummata Oromoo keessatti maqaa isaanii adda durummaan ka'u keessaa tokko kan ta'an Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee qorataa seenaa, barsiisaa amantii fi barreessaa kitaabaa ta'uun beekamu. Hunda caalaa kan ittiin beekaman qubee afaan Oromoo ittiin barreeffamuu kalaquudha. Hayyuun afaanii fi seenaa Oromoo qorachuun umrii isaanii dabarsan kun bara jireenya isaanii keessatti kitaabota 30 ol afaan Oromoo fi afaan Arabaan barreessanii maxxansaniiru. Akkasumas nama yeroo jalqabaaf Qur'aana gara afaan Oromootti hiike ta'uun milkaa'aniiru. Kana malees tajaajila raadiyoo afaan Oromoo yeroo jalqabaaf jalqabsiisuuf keessatti gumaachi isaan olaanaadha. Yeroo garaagaraatti sagantaa raadiyoo afaan Oromoo Kaayiroo, Muqadishoo fi Makkaa irraa darbuu jalqabsiisaniiru. Ilmi isaanii hayyuu seenaa fi afaanii kanaa Khalid Muhammad Rashaad kitaaba seenaa abbaa isaanii seenessuu barreessanii waggaa 2 dura kan xumuran ta'us hanga har'aatti deeggarsa mallaqaa dhabuun akka hin maxxanfamne himaniiru. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee eenyu kan jedhuuf akka armaan gadiitti qopheessineerra. Sheekh Muhammad Rashaad bara 1934 godina Harargee lixaa aanaa Gubbaa Qorichaa ganda lagaa Arbaa keessatti dhalatan. Barnoota isaaniis barnoota amantaatiin eegalan. Gara godina Harargee bahaa imaluun sheekotaa fi aalimoota gurguddoo irraa barumsa amantaa barataniiru. Ijoollummaa isaaniin aalimoota irraa seerluga afaan Arabaa baratanii kan guddatan Sheekh Muhammad Rashaad bara 1949 yeroo umuriin isaanii 16 gahu Jibuutii irraa eegaluun gara biyyoota Arabaa imaluu ilmi isaanii Khalid Muhammad Addis Istaandaarditti himan. Gaafa umriin isaanii 16 guutu gara Jibuutii imale. Sana booda karaa Yemaniin Saa'udii Arabiyaa gale. 1951 Saa'uditti hajjii godhe. Sana booda gara Sooriyaa deemuun hanga bara 1955 achi ture jedhan. Sheekh Muhammad Rashaad waggoota 5 Sooriyaa keessa yeroo jiraatanitti masjiidota garagaraatti imaama ta'uun erga tajaajilanii booda bara 1956 barnootaaf gara Masriitti qajeelan. Masrii Kaayiroo yeroo galu mootummaa biyyattii irraa eeyyama argachuun magaalaa Kaayirootti kutaa 12ffaa barate. Akkuma barnoota isaa kutaa 12 xumureen yuunivarsiitii Al-Azharii jedhamu seenuun barate jedhu ilmi isaanii Khalid. Turtii yuunivarsiitii Al-Azhar Kaayiroo Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee barattootaaf biyya Masrii yuunivarsiitii Al-Azhar seenanii waa'ee Oromoo fi Oromummaa itti dhagahamaa dhufu ilmi isaanii Khalid himu. Yeroo sanatti waa'ee Oromummaa itti dhagahamuu eegale. Sana boodas miseensa waldaa barattoota Oromoo ta'e.
keessummaa Oromoon qubee mataa isaa qabaachuu dhabuun isa baay'ee akka xiqqeeffatan taasise. Sheikh Muhammad Yuunivarsiitii ittiin baratan keessatti qabxii olaanaa galmeessisaa turan. Akka yuunivarsiitichitti barataa cimaa ta'uun beekamu. Bara 1962 qabxii olaanaan eebbifamanii bulchaa Masrii yeroo sanaa Jamaal Abdel Naasir harkaa waraqaa beekamtii fudhataniiru. Sheikh Muhammad yeroo yuunivarsiitii keessa baratanitti Oromummaa isaaniif quuqama olaanaa agarsiisaa turuu kan himan ilmi isaanii Khalid gara pirezidaantii yuunivarsiitichaa yeroo sanaa dhaquun hawaasa isaanii afaan Oromootiin karaa raadiyoo barsiisuu akka barbaadan gaafachuu himan. Nuti seenaa himamuu qabna, afaan dubbatamuu qabna, qubee ittiin qubeessinu qabna, kana hunda miidiyaadhaan mul'isuu waan barbaannuuf miidiyaa nuuf hayyamaa jechuun gaafatan. Gaafii dhiyeessan yuunivarsiitii fi mootummaan Masrii eeyyama hordofee raadiyoon afaan Oromoo si'a duraatiif magaalaa Kaayiroo irraa bara 1958 tamsaasa daqiiqaa 10 eegaluun yeroo muraasaaf tamsa'uu ilmi isaanii Khalid himu. Hiriira mormii Kaayiroo Sheikh Muhammad Yuunivarsiitii Al-Azhar irraa erga eebbifamanii booda achumatti ramadamanii hojjetaniiru. Yeroo sanatti mootii Itiyoophiyaa kan turan Hayila Sillaaseen daawwannaa hojiif gara Kaayiroo yeroo dhaqan Sheikh Muhammad Rashaad hawaasa Oromoo Kaayiroo jiran kakaasuun hiriira mormii qindeessan. Hiriira mormii geggeeffamee hordofee mootiin Hayila Sillaasee mootummaan Masrii Sheikh Muhammadiin dabarsee akka laatuuf gaafatanii akka ture Khalid Muhammad Rashaad yaadachiisu. Haa ta'u malee pirezidaantiin Masrii yeroo sanaa Jamaal Abdel Naasir dabarsee kennuu hin eeyyamne. Sheikh Muhammad nama cimaa fi dandeettii addaa qabu waan ta'eef dabarfamee hin kennamu murtee jedhutu darbe. Jiruu Somaaliyaa hanga tamsaasa raadiyoo Moqodishoo. Sheikh Muhammad waggaa tokko ol yuunivarsiiticha keessa erga hojjetanii booda bara 1963 gara Somaaliyaa Moqodishootti ergaman. Achis waggaa 3 imaama masjidaa fi barsiisaa amantii ta'anii hojjetaniiru. Bara 1963 hanga 1965 mindaan isaanii yuunivarsiitii Al-Zahriin kafalamaa fi akka ture ilmi isaanii Khalid Rashaad dubbataniiru. Oromoonni 6 hanga 7 ta'an Somaaliyaa Galbeejoo keessa waliin turan. Namoonni akka Elemoo Qilxuu, Huseen Bunee, Huseen Suuraa fi Abdulaziz fa'a jedhamu jechuudha. Waliinis dhaabbata Somaalee Galbeedii jedhamu dhaabanii turan. Sana booda biiroo aadaa fi turizimii Somaaliyaa keessa hojjechuuf carraa argatan. Yeroo sanas hayyoota afaanii Somaaliyaa waliin ta'uun Somaaliin qubee laatinii akka fayyadamu murteessuu irraa kaasee guddina afaanii biyyattiif gumaacha Khalid Rashaad himan. Yeroo Somaaliyaan afaan ofiitiin barreessuu eegaltee muuxannoo sanarraa ka'uun qubee afaan Oromoo ittiin barreeffamuu katabuu keessatti gumaacheera. Haaluma kanaan bara 1968tti si'a jalqabaatiif kitaaba qubee afaan Oromootiin barreeffame Somaaliyaa keessa maxxansan. Kitaabichi mata duree Furaa Afaan Oromoo jedhuun maxxanfame. Kitaabni kun gabaarra yeroo oolu qaamolee garaagaraa mufachiisee ture. Warreen sababa kitaaba kanaan isa qabuuf yaadanillee turan. Hayyoonni afaanii
inni fi qabsaa'onni isaan booda dhufan kitaaba kana akka bu'uuraatti fayyadamuun qubee afaan oromoo dagaagsuu ilmi isaanii Khalid Rashid ni himu. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee wayita Somaaliyaa turanitti hojii guddaan isaanii hojjetan inni biraan sagantaa raadiyoo afaan oromoo Moqadishoo irraa darbuu akka jalqabu tattaaffii godhan ta'uu ilmi isaanii himu. Sagantaa raadiyoo afaan oromoo kun boodarra dhiibbaa mootummaan Itiyoophiyaatiin hanga cufamutti sa'aatiin tamsaasa isaa daqiiqaa 15 ture irraa gara sa'aatii tokkootti guddateera. Sheikh Muhammad Rashadis wayita raadiyoo Moqadishoo keessa hojjechaa turanitti sirboota oromoo dhageessisuu bira darbee aartistoota afran qalloo deeggaraa turan. Qabsaa'onni oromoo kanneen akka Jaarraa Abbaa Gadaa, Nagaasoo Gidaadaa fi kanneen biroo haalli biyya keessa itti ulfaatee gara Somaaliyaa yeroo baqatan kan gargaaraa ture Sheikh Muhammad Rashad Abdulleeti. Kana malees miseensota hawwisoo afran qalloo fi meeshaalee muuziqaa dhiyeessuu dabalatee Somaaliyaatti isaan simatee jedhu ilmi isaanii Khalid Rashad. Dabalataan gaggeessitoonni adda bilisummaa Oromoo ABO kan akka Diinaa Naga'oo bara 1978 gara Somaaliyaa dhaqanii waajirri ABO Moqadishootti akka banamu tumsa taasisaniiru. Waajirri adda bilisummaa Oromoo kun dhiibbaa mootummaan Somaaliyaa taasiseen bara 1980tti deebi'ee cufamuu hordofee aangawoonni dhaabichaa Moqadishoo turan gara Suudaan baqatan. Carraa kanaan miseensonni adda bilisummaa Oromoo kitaaba Sheikh Muhammad Rashad fayyadamuun dhoksaan qubee afaan Oromoo barsiisuu turaniiru. Ilmi Sheikh Muhammad Rashad dhiibbaa yeroo san ture yeroo yaadachiisan barruu qubee sabaatiin maxxanfamaa ture bariisaa maxxansii gaazexeessaa Ibrahim Alii barreessaa tokko qubee afaan Oromoon barreeffamee bahe hordofee akka cufamu taasifamuu eeru. Saudi Arabiyaatti waa'ee Oromoo beeksisu Sheikh Muhammad Rashad Abdullee Somaaliyaa keessaa barsiisaa amantii ta'anii osoo hojjechaa jiranii bara 1983 gara Saudi Arabiyaa ergaman. Garas kan ergee biiroo aadaa fi turizimii Somaaliyaa yoo ta'u kaayyoon ergamni isaanii dhimma amantii Islaamaa irratti qorannoo akka taasisan akkasumas seenaa Somaaliyaa akka qoratanii fi barreessan ture. Haa ta'u malee Sheikh Muhammad Rashad kaayyoo itti ergaman dhiisanii dhimma aadaa fi afaan Oromoo barsiisuu fi barreessuu akkasumas seenaa Oromoo qorachuu eegalan. Mootummaan Somaaliyaas haala kana yeroo hubatu mindaa isaanii jalaa ugguree akka ture ilmi isaanii himu. Sana booda Somaaliyaatti yoon deebi'ee na ajjeesuu danda'u sodaa jedhuun Saa'udii keessatti hafe jedhan. Jireenya Saa'udii Arabiyaatti dabarsaniin Makkaa irraa raadiyoo tamsaasaa turan. Haa ta'u malee dhiibbaa taasifameen tamsaasni kun akka cufamu taasifame. Kana malees Saa'udii yeroo turanitti xiiqii ummanni Oromoo akkamiin afaan isaaniitiin amantii Islaamaa barachuu qaba jedhuun Qur'aana gara afaan Oromootti hiikaniiru. Waggoota dhumaa Sheikh Muhammad Rashad jireenyi isaanii gara dhumaa gara biyyaatti deebi'uun biyya keessa dabarsan. Gara biyyaatti deebi'anii galuun waggoota 6 turan. Sana booda ni dhukkubsatan. Magaalaa Adaamaatti yaalamaa erga turanii booda gara magaalaa Dirre Dawaatti deebi'uun bara 2013tti addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Haala maatii
Sheikh Muhammad Rashaadii bara jireenyaa isaanii keessa bultii 2 ijaarratanii irraa ijoollee dhiiraa 4 fi dubartii tokko walumatti ijoollee 5 horataniiru. Yoos daan isaa ingii 1200 kan ture Sheikh Muhammad haadha mana 2 qabaniif shilingii 300 kennuun kan hafe dhimma Oromoo fi Oromummaatiif oolchaa akka turan ilmi isaanii Khalid Rashid himan. Ijoollee isaafiyyuu jireenya gaarii nuun qanansiisne mana isaa baay'ee quba hin qabu. Inni yaaddoon isaa dhimma Oromoo ture. Maatiin hayyuu kanaa yeroo ammaa haala rakkisaa keessatti kan argaman ta'uu ilmi isaanii kun himaniiru. Maatiin erga biyyatti deebi'anii waggaa 5 ta'eera. Namni beeknu hin jiru. Mootummaan quba nu hin qabu. Rakkina keessa jirra. Hojiis hin qabnu, firas hin qabnu. Waggaa 3 dura Saa'udii Arabiyaa irraa gara biyyaa kan deebi'an ilmi isaanii Khalid Rashaadii kitaaba Sheikh Muhammadii seenessuu erga barreessanii waggaa 2 ta'eera. Haa ta'u malee gargaarsa mallaqaa fi namuun maxxansiisuu akka hin dandeenye himan. Ani erga gara biyyaa deebi'ee waggaa 3 ta'eera. Anis keessummaadha. Nama baay'ees hin beeku waan ta'eef nama kitaaba kana nuuf maxxansiisuu argachuun hin dandeenye. Abbootiin qabeenyaa Oromoo nu gargaaruu barbaadan yoo jiraatan akka nu gargaaran gaafanna jedhan. Hawaasni Oromoo kitaaba nama seenaa Oromoo jijjiiruuf dhama'ee kana maxxansiisuun dhaloonni ammaaf itti aanu akka dubbisu taasisuu akkasumas maatii hayyuu kanaa deeggaruun akka isaan gargaaru tumsa gaafatnaa jechuudhaan maddi kennaa Addis Standard.